Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalii yuutuubii Dhangaa Lubbuu, lafaa fi bakka jirtanitti nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Guyyaa har'aa kanaa viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu hafuura seexanaa callee irra bulee dhaloota nyaatu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa. Maaliif yoo jenne karaa adda addaatiin hafuuronni hamoonni jiruu fi jireenya namaa keessa seenanii kallattii isaan ittiin nama miidhan hawaasni keenya hubannoo waan hin qabneef aga ammaatti jiruu fi jireenya isaa keessatti miidhamaa jira waan ta'eef isinis immoo qaama hawaasa kanaa waan taataniif barnoota kana barachuudhaan ofii keessanis irraa fayyitanii itti fayyadamtanii dhaloota kanaaf akka dabarsitan adaraa isiniin jedha. Viidiyoo kana share godhaa. Waan isin kaffalchiisuu hin qabu. Like godhaa. Gaafii yoo qabaattan comment irratti gaafadhaa. Haaraa kan taatan immoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuquudhaan yeroo hunduma barnoota isinitti darbu hordofaan affeerraa qophikooti. Egaa barnoota keenya guyyaa har'aa kana keessatti hafuurri seexanaa callee irra bulee akkamittiin akka inni dhaloota miidhu, akkamittiin immoo hafuurri seexanaa kun callee irra buluu danda'a, calleen hoo maalinni kanneen jedhan kana jalqaba irratti kan waliin ilaalluu fi hafuuronni callee irra bulan kun miidhaa akkamii akka isaan geessisuu danda'a waliin ilaallaa jechuudha. Namoonni addunyaa kanarra gaafa jiraatan hafuurota seexanaa waamanii karaa ittiin hafuura kana wajjin wal qunnaman yookiin immoo hafuura kana wajjin walitti dhufeenya uuman keessaa inni tokko callee manatti qopheeffatanii yookiin gabaa deemanii bitatu jechuudha. Gaafa callee kana bitanis immoo yookiin ajaja mana qaallichaatiin bitatu yookiin karaa isaaniitiin kan dhufe humni hafuura hamaa kan itti waamame callee sana fudhatu. Ergasiin booda mana isaanii keessatti qodaa callee sun keessa teessu mudaayii kan jedhamtu qopheeffataniitu callee sana achi keessa kaa'u. Kabajanii ulfeessanii bakka namni gahuu hin dandeenye, bakka ijoolleen tuquu hin dandeenye kabajaatiin kaahaniitu yookiin saanduqa keessa kaahanii qulfii itti qollofaniitu ofii isaanii qofa kan tuquu fi ofii isaanii qofa kan arguu danda'an qofa taasisaniitu callee kana qopheessanii shittoo yookiin urgooftuu isa jedhamu kana dibuudhaan dhangaa adda addaa qopheessuudhaan kabaja callee kanaatiif kennuudhaan erga qopheeffatanii booda hafuura kanaaf bitamuu isaanii gaafa ibsan immoo callee kana faarsuu jalqabu jechuudha. Callee kana faarsuu jalqabu. Kabaja callee kanaaf qabaniin immoo weedduudhaan yookiin immoo sirbaan ibsuufi jechuudha. Calleedhuma kana waan kabajaniif, waan ulfeessaniif, waan waaqeffataniif, waan kufaniif, waan sagadaniif sirbaan ibsatu jechuudha. Sirba callee kanaaf qophaa'e kan daabiloos mataa isaa qopheeffatee namoota isaaf bitaman kanaaf kenne waan qabuuf kana sirbuudhaan jaalala callee sanaaf qaban ittiin ibsu. Weedduu sanaan jechuudha. Waan barbaadan karaa callee sanaa hafuura kufaa kana kadhatu jechuudha. Callee sana ka'umsa yookiin bultoo taasifataniitu karaa callee kanaatiin hafuura seexanaa kana, hafuura daabiloosii kana, bofa yookiin jawwee bara durii isa jedhamee waamamu kana hafuura kufaa kana waaqeffatu yookiin immoo ni kadhatu jechuudha. Kan mul'atuuf kan hin mul'anne
Waaqni yookiin Waaqayyoon uumaan keenya uume kan ajjeesus ta'ee kan fayyisu, kan roobsee biqilchu, kan caamsee bilcheessu, Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu Sillaasee ta'ee osoo jiruu, namoonni kun egaa bifa kanaan callee kana qopheessanii oolmaa Waaqayyoo isaaniif godhe, eegumsa, tiksummaa, arjummaa, gaarummaa Waaqayyo isaaniif godhe, kennaa Waaqayyo isaaniif kenne hunda dagatanii calleen koo kana naaf kennite, calleen koo kana naaf goote jedhanii callee kanaaf galata galchu jechuudha. Ilaalaa sirriitti hubadhaa. Callee kanaaf maal godhu? Callee kiyyatu kana naaf godhe. Yookiin immoo yaa callee koo yoo ati kana naaf goote ani waan akkanaan siif godha jedhanii callee sana dhadhaa dibanii, dhadhaa baqsanii itti naqanii, shittoo urgooftuu garaagaraa qopheessanii kabajaan kahaniitu callee sanaaf bitamu. Waan Waaqayyo isaaniif godhe hunda oolmaa Waaqaa dagatanii callee kootu kana naaf godhe, callee kootu akkas naaf raawwate jedhanii kabaja Waaqaa sana fuudhanii eenyuuf kennu? Callee sanaaf. Callee sanarra kan bule hafuura badaa sanaaf, hafuura seexanaa sanaaf galata galchu jechuudha. Gochi akkanaa kun kan inni raawwatamu aadaa da'oo waan godhateef yookiin immoo aadaa fi safuu duudhaa hawaasaa dahoo godhatee waan raawwatamuuf aadaa waliin waan wal makee jiruuf namoonni tokko tokko yeroo sagalee kana dhagahan, yeroo waa'ee kanaa barreeffamaan isa arganis ta'ee yeroo gochaa kana argan shira hafuura badiiti jedhanii waan hin amanneef yookiin immoo hafuura kanatu tooftaa kana fayyadamee callee irra bulee kana raawwata jedhanii waan hin amanneef hafuurri isaan keessa jiru aadaan kee tuqamee, safuun kee tuqamee, duudhaan kee tuqame jechuudhaan keessa isaanii bulee miira isaanii keessa seenee haarii waan itti uumuuf baay'ee dallanuu, baay'ee aaruu, baay'ee dheekkamu jechuudha. Gaafa waa'ee callee dubbatu. Dhugaan jiru garuu isa kana miti. Amma kan balaaleffachaa jirru callee miti. Calleedhaan waan raawwatamaa jiruu fi hafuura callee irra bulee hawaasa dogoggorsiisaa jiru kan balaaleffachaa jiru. Hafuura gatamaa, hafuura badii. Hafuurichi yoo barbaade callee irra qofa miti kan inni bulu. Mukarras ni bula. Namarrayyuu bulee hojii hamaa hojjeta. Namarrayyuu bulee hojii dabaa hojjeta. Hojii isaa hojjisiifachuu danda'a. Addatti garuu hafuuronni kun ofii isaanii maqaa moggaasa mataa isaanii waan qabaniif addatti hafuura callee jenne malee hafuura dabtaraa, hafuura matatii, hafuura xonqaayii kanneen jedhaman kaasne yoo ilaalle namni akka du'u, namni akka badu, qabeenyi isaa akka harkaa bittinnaa'u, gaa'elli isaa akka diigamu, akka namni fayyaa dhabu kanneen taasisan hangafummaa irratti kan ka'an jiru. Hafuuronni kana godhan namoota sanarra bulanii hafuura badii seexanaati. Garuu maqaa isaatu dabtaraa xonqaayii matatii jedhamee waagaanintii jedhamee waamama malee. Addatti immoo kan callee irra bulee kana raawwatus maqaa callee sanaan of moggaasee callee keessa dhokateetu gochaa badii kana raawwata waan ta'eef addatti kana kaa'u. Akkuma bofarra bulee Addaamii fi Hewaaniin dogoggorsiisee Eden Gannat keessaa baase. Callee irras bulee
nama waaqayyo irraa addaan baasee kan ofii isaa godhatee bara jireenya isaa guutuu itti fayyadamee dhumarratti gara si'oolitti waan fudhatu yaaduuf namoota isatti mijachuu danda'anii fi ususa isaa kana dhaggeeffatan fudhatee hojii isaa hojjisiifata jechuudha. Akkuma waaqayyoon ulee Musee irra bulee galaana Eertiraa addaan kute saba Israa'eliin lafa gogaa irra ceesise sana diiyaabiloosis seexannis callee kanarra bulee saba waaqayyoo karaarraa maksa jechuudha. Akka namni waaqatti namanne waaqummaa waaqayyoo akka namni shakku hojii waaqaa fuudhee hojii hafuura hamaa kanaatiin callee kootu kana naaf godhe jedhee akka inni amanu taasisa. Maaliif kana godha? Namni safuusaa, aadaasaa, duudhaasaa jaallata. Garuu harki hafuura hamaa kun gama kana keessa akka jiru quba waan hin qabneef akka namni irratti beekee akka namni irratti hubatee gochaan hafuura hamaa badiin kun asirra bulee kana raawwata jedhamee namni ragaa akka hin argannetti aadaa fi safuu uummataa wajjin wal makee namoota baay'ees karaa sana argachuu waan danda'uuf dhiibbaa kana gaggeessaa jechuudha hafuurichi. Dhiibbaa kana gaggeessa. Kanaaf waa'ee callee gaafa kaafamu calleen nu jalaa tuqame safuun keenya aadaan keenya duudhaan keenya tuqame jedhanii namoonni miira aarii keessa akka galan akka waa'een kanaan dubbatamne namni akka waa'ee kanaa quba hin qabaanne ragaa akka hin arganne daangessuudhaan hawaasa keenya karaa adda addaatiin miidhaa jechuudha. Haqni jiru garuu dhugaan jiru garuu hafuurri seexanaa kun hafuurri kufaan kun hafuurri badii kun aadaa fi amantii keessa of dhoksuudhaan tooftaa adda ta'een namoonni akka isaaf bitaman godhee mootummaa waaqayyoo keessaa baasuun waaqayyo irraa fageessuun mana kiristaanaa jibbisiisuun kaayyoo isaa hangafaa waan ta'eef. Hafuurri kun akkuma hafuurota seexanootaa dhaalan gosaan sanyiidhaan daddarbanii gosa biroo gibira nama isa kadhatu irraatii ni barbaada jechuudha. Hafuuronni hamoonni addatti kan isaan adda taasisu nama isatti amane nama waan inni jedhate fudhatee raawwatu irraa gibira barbaadu. Hafuurri callee kunis gibira barbaada. Gibirri isaaniif dhiyaatu buna gurraacha midhaan dhadhaadhaan dibame. Soba yoo jettan gabbu'aa hawaasa gaafadhaa. Utubaa manaa irratti bunni akka gadi nammu godha. Midhaan qotattee ati galfatte osoo gara gumbii kee gootaraatti osoo hin galfatiin hafuura kanaaf goda keessatti akka isaaf bittinneessitu gibira gaafata. Yoo hojjettee argatte immoo daldaltee hojjettee kan argattu yoo ta'e daldala kee irraa isa hangafa fuutee akka isaaf keessu si gaafata. Midhaan dhiyanaaf dhiyaate irbaataaf cireedhaaf laaqanaaf kan dhiyaate osoo hin nyaatiin dura akka ati lafatti isaaf gattu akka ati lafatti isaaf darbitu akka ati lafatti isaaf facaaftu gaafata. Namoonni hafuurri seexanaa kun itti bu'e yookiin irra jiru uffata qalamni isaa hafuurri kun barbaadu akka isaan uffatanii callee kanaaf jilbeeffatanii sirbaan galata isaaf dhiyeessan caalatti akka kabajamu waan barbaaduuf kana isaan irraa gaafata. Amma kana kan gaafachaa jiru kana kan godhaa jiru callee miti hubadhu.
gibira kan barbaadu midhaan naa facaasi kan jedhu buna gannaa naqi kan jedhu dhadhaa utubaatti dibi kan jedhu callee miti. Hafuuricha callee irra buletu kana godhu. Kanaafidha jalqaba irratti nuti kan jibbidu callee miti isin jedhe. Hafuuricha callee irra jiru hafuura gatamaa hafuura seexanaa kanatu kana godha. Akka uffata addaatti uffatanii callee facaafatan. Dhadhaa akka isaan ofirratti gannaqan. Akka isaan baalaatiin dhadhaa sana fuudhanii walalaa dhadhaa sana ofirratti dhangalaasan dibatan kan godhu callee miti. Hafuuricha callee irra jirutu kana raawwata. Gabbarsa isaati. Gibira isaati. Yoo kanan goone ta'e horii kee garaa bokokses jalaa ajjeesaa. Daa'ima kee irra miidhaa geessisaa. Maatii gidduu ta'ee walitti shibuuse dhiiga gannaqee gidduutti gibira isaa fudhata. Namni waan kana beekuuf, namni gabbaru kun waan kana beekuuf, dhiibbaan kun akka isarra ga'u waan beekuuf dhiibbaa kana jalaa balaa kana jalaa miliquudhaaf dursee hafuura callee kana gabbara. Waan calleen kun barbaaddu osoo hin ta'in waan hafuurri callee irra bule kun barbaadu dursee guutaaf. Hafuurri seexanaa bifa kamiin akka nama dogoggorsu, akka waaqarraa adda nama baasu, akka namni hojii gaarii raawwanne akka godhu, akkamitti akka nama qabatu, adeemsa kamiin yoo deeme osoo irratti hin beekamin kaayyoon badii isaa galma akka isaaf ga'uu danda'u dursa qorannoo taasisuudhaan irriiba malee boqonnaa malee hafuura badii hojjetu akka ta'e beekuun barbaachisaa. Beekuun barbaachisaa. Hiccitiidhaan deema malee sitti meemi. Ani hafuura calleetiin jedhu. Calleen aadaa keetii, duudhaa keetii, safuu keetiin gadi siin jedhu. Akka ati ragaa hin qabaannetti immoo callee sanirra taa'ee gabbarsa fudhata. Warreen kana beekanii aadaadhaaf qofa, safeeffannaaf qofa, duudhaadhaaf qofa itti fayyadaman jiru. Osoo gabbarsa hin dhiyeessin, osoo gabbarsa hin dhiyeessin akka mi'a bareedinaatti, akka mi'a faayaatti kan itti fayyadaman jiru. Garuu kaayyoo isaarraa dalga galchee namoonni akka kana hin hubanne godhee karaa ofii barbaadutti immoo jijjiiretu maal godhaa? Dhiibbaa hamma jenne kana geessisa. Mee gabaabsinee haa laalluti ijoolleen maatiin isaanii dalagan yookiin calleedhaaf bitaman yookiin immoo maatii hafuura callee kanaaf bitaman yookiin calleedhaaf sagadanii irraa ijoolleen dhalatan jireenyi isaanii keessatti maaltu mudataa? Hafuurri badii kun ijoollee isaanii irratti dhiibbaa fi miidhaa akkamii gaggeessa kan jedhu alaalu. Tokko umurii isaanii mara bu'aa bayii baay'ee keessa ni darbu yookiin immoo jireenyi isaanii osoo isaaniif hin guutiin, osoo isaaniif hin mijatiin bu'aa bayiidhaan dadhabbiidhaan qofa jiraatu. Qabeenya baay'inaan ni horatu garuu karaa hin beekamneen jalaa bittinnaa. Ijoolleen hafuura badii maatiin isaanii hafuura callee waaqessan kan dalagan qaalluu kan ta'e irraa dhalatan jireenyi isaanii akkas. Qabeenya isaanii baay'inaan horatu garuu immoo karaa hin beekamneen jalaa bittinnaa. Jireenya tasgabbii qabu gonkuma jiraachuu hin danda'an. Abadan. Jireenyi isaanii keessatti nagaan hin jiru. Walitti bu'uu, walirratti ka'uu, wal rukutuu, dhiiga wal dhangalaasuu, ollaa wajjin wal jibbuu, tasgabbii jireenya hin qabne jiraatu.
ijoollee ofiif dhalan waliin akka abbaa fi haadhatti jaalala maatii waliif hin qaban. Obboleewwan diinummaadhaan wal ilaalu malee tasa gonka nuti obbolaadha jedhanii waliin jaallatan. Waliin mararsiifatan, wal jibbu, walitti hinaafu, walirratti ka'u, wala cuucu. Wanti nyaatanis ta'e wanti isaan dhugan isaanitti mi'aawu. Garaa isaan hin ga'u, qoma isaanii gadi hin bu'u. Gammachuun qaban. Dubbatanii hin kabajaman. Wanti isaan dubbatan hundi namoota biratti ni bushaa'a malee fudhataman argatu. Fudhataman qaban. Kaase immoo, kaafte immoo, dhufe immoo, dhufte immoo jedhaan malee namni kabajan laatuuf jechi isaan keessaa dubbatamu hadhaadha. Nama madeessa. Dhuka qaba nama cabsa. Lafee qaba nama waraana. Jecha hamaa darbatu arraba isaan irra taa'ee kana godhu. Mana amantii kiristaanaa goonka dhaquun jaallatan. Goonka itti siquun jaallatan. Hin baqatu mana kiristaanaa. Osoo awwaalcha fiyyuu deemanii waan biraaf. Kiristaanaaf osoo deemanii akka carraa ta'e osoo deemanii seenan mana kiristaanaa ala dhaabbatu irraa fagaatanii. Ala dhaabbatu malee seenan abadan. Goonkuma gara beeta maqdasittis gara dallaa bataskaanattis seenan. Fannoon jaallatan. Humnaa ol jibbu ni balaaleffatu. Sirrii miti jedhu. Amantaan keenya kana miti jedhu. Keessa isaanii taa'itu akkas jedha malee isaan miti kennu. Irriba gaarii rafanii hin bulan. Abjoochaa bulu. Addunyaan kun guutuu waan itti jirtu. Karaa adda addaatiin abjuun jeeqama bulu. Irriba hin qaban, boqonnaa hin qaban. Nama hin fakkaatan daaraatti sirraa buqqisa. Dhiqatanii, dibatanii, uffatanii, ba'anii homuun jiru. Gadi isaan dhora. Gadi isaan harkisa malee takkaa guddina hin qaban, gammachuu hin qaban. Dhiiga isaaniitu xuuxxama. Kan isin ajaa'ibu namni du'ee awwaalaaf bakka boo'ichaa yoo dhaqan awwaala irratti hafuurichi sun waan isaan kuffisuuf bakka awwaalaa sana dhaqan. Dubartii deesse itti seenanii gaafatan. Kanarraa kan ta'e awwaala irraa fagaatu namas nagaan gaafatan. Keessattuu maatiin hafuura callee kana waaqessu namni bu'uuraan yookiin hafuuricha callee sana gaggeessu hin jaallatu waan ta'eef. Kanarraa kan ka'e bakka awwaalaan dhaqanii awwaalcha namarratti hin hirmaatanii firri isaanii otoo jalaa du'e irraa siqanii bakka fagoo deemanii irraa siqanii alaala dhaabbatanii boo'u malee itti siqanii namatti makamanii hin boo'aniif awwaala irra dhaabbatan. Nama du'isan biyyeetti hin deebisan. Hafuurichatu hin barbaadu. Namarraa fageessuu waan barbaadu. Hawaasa keessatti akka jibbaman waan barbaadu. Foon re'ee fi talbaan nyaatan. Kana gaafadhaa gabbu'aati hawaasa keessa. Foon re'ee fi talbaa hin nyaatan. Yoo nyaatan fedha hafuurri badii kun barbaadu waan hin taaneef hafuurichi waan hin barbaanneef hafuurichi waan isaanitti dheekkamuuf tasayyuu osoo nyaatanii dhukkubaan isaan adaba. Ni dhukkubsatu. Kanarraa kan ka'e waan sodaataniif foon re'ee fi talbaan nyaatan. Barachuus ta'e hojjechuu hin jaallatan. Yeroo isaanii akka namatti deemanii bakka hin taanetti dabarsu malee hojjetanii bakka hin gaanii, baratanii galma hin gaanii, firii takka buufatan hin qaban. Maaliif foon sana hin nyaanne? Maaliif talbaa hin nyaanne? Hafuurichatu hin barbaadu. Fedha hafuurichaati. Waan ofii dhoorke bakka. Waan ofii jaalatu nan jaaladhadhee fidaa jedhan. Malee isaan jaallatanii miti waan sana kan jibban yookiin immoo barbaadanii miti waan sana kan dhiisan. Waan hafuurichi isaan ajaje raawwatu dirqamatti kenname sana galma gaafa. Isarra darbanii ni nyaatu taanaan ammuma dhukkubsatu waan ta'eef sanaaf jecha nyaatan. Walumaa galatti egaa
jireenya isaanis ta'e manni isaanii kan inni oogganamuun hafuura seexanaa kanaani. Dhalli isaanii maatiin isaanii hafuura kanaan bitamanii jiraatu. Hafuura kanatu isaan bulcha yookiin hafuura callee kanatu isaan bulcha yookiin isaan bita jechuudha. Namni callee sana waaqessu yeroo hunda waa'ee mana isaa, waa'ee jireenya isaa, waa'ee ijoollee isaa yaa callee koo ati kana naa godhi, yaa callee koo ati ijoollee koo naa eegi, yaa callee koo ati horii koo naa eegi, yaa callee koo ati horii koo naa tiksi, ijoollee kiyya naa tiksi, ati dura naa bu'i jedhanii callee sana waan kadhataniif hafuurichi callee irra bulee jiru sun dhaqee ijoollee sana eeguuf deema. Hafuuricha callee santu ijoollee sana eega. Hafuurichi kun kan isaan eegu hammeenya irraa miti kan isaan eegu. Cubbuu irraa miti kan isaan eegu. Sagaagalummaa irraa miti kan isaan eegu. Dhiiga dhangalaasuu irraa miti kan isaan eegu. Soba irraa miti kan isaan eegu. Hanna irraa miti kan isaan eegu. Waan gaarii irraa isaan eegu. Isaan waan gaarii akka godhuuf yaadaniitu sana jedhu. Garuu hafuurichi faallaa sana waan gaarii irraa eega. Akka isaan mana kiristaanaa hin deemne isaan eega. Akka isaan hojii gaarii hin hojjenne isaan eega. Akka isaan dhugaa hin dubbanne isaan eega. Akka isaan gaabbii hin galle isaan eega. Akka isaan waaqayyoodhaaf hin bitamne isaan eega. Malee waan gaarii akka hojjetan miti kan eegu. Yookiin hammeenya irraa miti kan eegu. Hojii isaa hojjisiifachaa garuu dhiibbaa irratti hin gaggeessu nu eegi waan jedhaniif qaamaan foon hin jiru. Hin socho'u lubbuu qabu. Garuu immoo dhaabbitti dhumaniiru hin jiran. Dhumaa barakata hin qaban, gammachuu hin qaban, hirriba hin qaban, boqonnaa hin qaban. Sababa kanarraa kan ka'e hafuurichi isaan eeguufan dhufee adaraan itti natti kennanii jedhaa jechuudha. Otoo namni asii kadhannaa godhe hafuura kanaan irraa deemi jetteeni haadhatu na erge jedha. Abbaatu adaraa natti kenneedha. Ani adaraan kennameera jedha. Namni kun adaraa natti kenname nan eegaa. Akkasiniin jedhe waan gaarii irraati kan inni eegu malee cubbuu irraa hammeenya irraa miti. Inumaatu cubbuu akka hojjetan, akka isaan sagaagalan, akka isaan karaa gallakkisan, hojii waaqni hin jaallanne akka isaan hojjetan taasisa garuu hojii gaarii irraa isaan eegan. Dhiibbaa guddaa irratti gaggeessa jechuudha. Egaati walumaa galatti hafuurri kunii fi hafuurri rammachiisaa kun wanti isaa wal fakkeessu inni guddaan eeguu isa jedhamu kanaaf. Hafuuricha immoo yeroo itti hin laallawu. Kanaaf hafuurri callee kun karaa kanaatiin dhiibbaa gurguddaa gaggeessa. Callee osoo hin taane hafuuricha callee irra buletu kana godha. Jalqaba isinii kaaseera. Ulee Musee irra bulee hafuurri Waaqayyo akkuma galaana Eertiraa addaan kute. Akkuma kana callee irra bulee hafuurichi waa namaa hojjeta. Jireenya namaa nyaata. Maallaqa namaa nyaata. Dafqa namaa nyaata. Foon namaa nyaatee fixee lafeetti hambisa. Namni boqonnaa akka hin arganne taasisa. Jiruu fi jireenyi namaa gaa'illi namaa akka hin eebbifamne. Ijoolleen barattee galma akka hin geenye. Dhumarratti walitti isaan naqee walitti isaan buusee manaa fi mana isaanii maatii isaanii diigee barbadeesse qe'ee sana hoona taasisa. Yeroodhaaf kabajatti fakkaata. Dhumarra gaafa ga'u horii isaanii balleessee jireenya isaanii balleessee walitti isaan naqee balleessee jiruu fi jireenya isaanii barbadeesse dhumarratti lubbuu isaanii fuudhetu si walitti geessa. Haati takka hafuura callee sana kan waaqessitu yoo ta'e takka takkaan horii ishiin laaltu. Ijoollee ishiin madarsiifatu suuta takka takkaan jalaa guuree fixa. Kophaatti ishii hambisa. Qullaatti ishii hambisa. Booda qullaatti hafeera callee komaa akkana na goote jedhu. Calleen ishee dhadhaa dibdu sun isheen meeshaa taatetteessi. Hafuuricha achirra buletu kana raawwata. Kanaaf bifa kanaan hawaasa keenya keessatti namni hubannoo waan hin qabneef, barnoota waan hin qabneef, aadaaf safuu duudhaadhaan wal qabsiisee gama sanaan seenii hafuurichi kana godha waan ta'eef as keessatti cimanii dhaabbachuun, waaqatti amanuun, amantaa guutuu qabaachuun, gara waaqaatti deebi'uun abshaalummaa guddaadha. Kanaafuu sirriitti itti yaaduun barbaachisaadha. Humna hafuura hamaa kana jalaa kan nama baasuu danda'u kadhannaa, soomii, sagada, gaabbii galuu, hojii gaarummaa hojjechuu, siraata bakuraatiif baasuu, mana kiristaanaa deemuu, fooniif dhiiga waaqaa fuudhachuu. Kanaan loomuu hin jiru furmaanni biraa. Mana yaalaa deemtee gassiin dhiisu. Kan gassii dhiisuu danda'u cabala yoo deemu.
yoo waaqattaman si ganeera yoo jette kana dha furmaanne waan ta'eef namni hunduu ganee laphee isaa qulqulluun gara waaqaatti deebi'ee boqonnaa argachuudhaan akka inni umurii isaa guutuu waaqa waliin jiraatu waaqayyoon warreen akkasii isaan haa taasisu isaan haa gargaaru. Barnoota kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Viidiyoo kana sheer godhaa isiniin gaffalchiisu gatii. Kanaaf namoonni biraa haa baratan haa hubatan gaafii yoo qabaattan gaafadhaa. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Subscribe, like gochuu, share gochuu hin dagatinaa. Qophii kan biraan hanga walitti deebinutti nagaadhaan turaa. Waaqa tokko kan ta'an waaqa abbaatiif, waaqa ilmaatiif, waaqa hafuura qulqulluutiif sillaasee uumaa keenyaaf galannii fi ulfinni haa ta'u. Har'a yeroo hundumaa hanga bara baraatti. Amiin.